Namoonni baay'een YouTube eegaluu barbaadu. Sababni isaas fedhii eegaluu qaban yookaan ammoo namoota biroo irratti waan arganiif qofa YouTube eegaluu barbaadu. Garuu erga eegalanii booda yeroo gabaabaa keessatti abdii muratanii dhiisu. Haa ta'u malee YouTube akkuma nama iskiilii yookaan ammoo ogummaa biraatti barachuun dirqama. Iccitii fi mala isaa sirriitti beekuun ammoo milkaa'ina keetiif murteessaadha. Kanaaf barnoota YouTube guutuu bilisaan isiniif qopheesseera. Koorsii kana keessatti akkamiin YouTube karaa sirriin akka eegaluu dandeessan akkasumas iccitii YouTube mara wal duraa duubaan isiniif ibsa. Koorsii kana erga xumurtee booda dogoggora tokko malee YouTube irratti milkooyta. Galii namoonni biroo irraa argatan caalaa dachaa 3 hanga 5 fi akkasumas isaa olillee argachuu dandeessa. Akkasumas qabiyyeen kee vaayiraal bahuun namoota hedduu bira siif ga'a jechuudha. Kanaaf sabiskiraayibii naman kadhattu namoota sirra caalan yookaan immoo namoota sabiskiraayibii sirra qaban dheettee kadhachuun sin barbaachisu jechuudha. YouTube auto recommend si godha, qabiyyee kee ifumaaf recommend si godha, suggest si godha yookaan immoo namoota hedduu bira ifumaaf sin dhaqqabaa jechuudha. Kanaaf mee yoo qophooytee jiraatte gara barnootatti haa seennu. Paartii kana keessatti ammoo YouTube jalqabuun duratti waan dirqama beekuu qabnu 5 wal duraa duubaan isiniif kaa'eera. Wantoonni 5 amma isiniif himu kun baay'ee murteessaa fi akkaan barbaachisaadha. Wantoota 5 kana hin beektu taanaan ammoo yookaan ammoo irraanfattee YouTube eegalte taanaan carraa YouTube irratti milkaa'uu, galii dachaan argachuu fi akkasumas qabiyyeen yookaan ammoo viidiyoon ati maxxansitu vaayiraal bahuu dhabuun rakkatta. Wantoonni 5 kun baay'ee murteessaadha osoo YouTube chaanaalii hin eegalin jechuudha. So rakkoowwan kana irraa of eeguuf dirqama wantoota 5 armaan gadii kana beekuun baay'ee murteessaadha. Mee wantoota 5 kana wal duraa duubaan haa ilaallu. Inni jalqabaa email lafa ture qabaachuu. Akkuma beekamu YouTube chaanaalii banachuudhaaf jalqaba irratti wanti nu barbaachisu emailiidha. Namoonni baay'een emailii banatanii gaafa YouTube eegaluu barbaadan emailii guyyuma tokko banatanii YouTube guyyuma san banatanii qabiyyee itti gadhiisuu yookaan ammoo maxxansuu eegalu. Kun ammoo guys dogoggora guddaadha. Baay'ee irraa ifee qabdu jechuudha. Email erga banattanii yoo xiqqaate torbee 1 fi 2 lafa tursiisuu qabdu. Osoo chaanaalii ittiin banatin sirriitti hubadhaa. Namoonni hedduun emailii waggaa 1, 2 fi 3 kan turani qabanii sanarratti yoo eegaltan ammoo baay'ee murteessaadha. Sanarratti yoo eegaltan ammoo carraan viidiyoon keessan vaayiraal ta'uu fi chaanaalii sanarratti guddachuu hedduu ni qabdanii. Kanaafuu emailiin keessan lafa turuu qaba. Inni lammaffaan ammoo chaanaalii banachuu fi torbee 1 ol turuudha. Email kee hanga fedhe lafa turus garuu chaanaalii erga irratti bantee guyyuma san viidiyoo gadhiistee kanas dogoggortee jettaa jechuudha. Emailiin kee erga torbee 1 fi 2 lafa turee chaanaalii irra banatte yoo emailiin kee haadhate yoo ammoo emailiin kee lafa turee jiraate chaanaalii YouTube erga banattee maal godhuu qabdaa torbee 1 yookaan ammoo isaa ol lafa turuu qabdaa jechuudha. Kun ammoo qabiyyeen kee vaayiraal akka bahuuf si fayyada. Kanaafuu gaafa chaanaalii banattu kallattumaan guyyuma san bantee viidiyoo gad hin dhiisin yookaan ammoo qabiyyee tokko illee gad hin dhiisin. Wanti ati godhuu qabdu maali? Emailii kee irratti erga banattee chaanaaliin keessan maal ta'uu qaba? Dirqama torbee 1 fi isaa ol yookaan ammoo torbee 2 yoo lafa ture baay'ee bareedaadha. Sana booda YouTube humanaas ta'uu kee sirriitti hubatee gara chaanaalii aktiif ta'e keessatti si galchaa jechuudha. Inni sadaffaan ammoo niish yookaan ammoo mata duree kee adda baasuudha. Wanti kun ammoo baay'ee murteessaadha. Namoonni hedduun yookaan ammoo chaanaalii afaan Oromoo hedduu yeroo ilaaltan niish yookaan ammoo mata dureen adda ta'e hin jiru. Guyyaa tokko prank, guyyaa tokko teknooloojii, guyyaa tokko waa'ee akkasii yoo barsiisan chaanaaliin ni du'a jechuudha. At least view illee argattu galii guddaa galii argachuu hin dandeessu. Galiin inni si hafalu baay'ee du'aa fi akkasumas chaanaaliin kee du'aa deemaa jechuudha. Kanaafuu maal godhuu qabdaa? Niish yookaan ammoo mata duree kee sirriitti adda baafachuu qabdaa yookaan waan dandeessu irra dhaabbattee jechuudha. Waa'ee niish kana yeroo dabree personal brandii keessatti gadi fageenyaan ibsatiin jira. Namoonni viidiyoo saniin daawwatin viidiyoo isaa guutuu linkii isaa description isiniif kaa'een jira. Achiin daawwachuu dandeessanii waa'ee niish waa'ee personal brandii sirriitti hubachuun YouTube keessaniif baay'ee murteessaadha. Kanaafuu niish keessan adda baasuun baay'ee murteessaadha. Inni afraffaan ammoo waa'ee niish keenyaa search gochuu fi daawwachuudha. Gaafa chaanaalii barattan chaanaalii keessan maal gootaniini niish yookaan ammoo mata duree silaa waan gadhiisuu barbaaddan san search gootanii namoota waa'ee keessanii wal fakkaatan fakkeenyaaf waa'ee teknooloojii yoo barsiiste namoota waa'ee teknooloojii barsiisan sirriitti search gootee subscribe godhuu yaada kennachuu torbee 1f haala saniin akkasitti chaanaalii kee aktiif goota osoo viidiyoo hin maxxansin. Kanaafuu viidiyoon ati maxxansitu torbee sanii achi maal ta'a vaayiraal. Kanaafuu YouTube si hubataa jechuudha maali ati niish kee
niche kee maali, mata dureen kee maali, maal barsiistaa, maal akkaan feetaa kan jiru viidiyoo kee maal godhaa suggest namoota silaa fedhan bira ni gahaa jechuudha. Kanaafuu niche keessan erga filattanii booda niche san irratti maal gootan search gootanii daawwachuu fi viidiyoo silaa isin barbaadan yookaan ammoo kan niche keessanii yookaan ammoo waan maxxansuu deemtan san search gootanii like gootan yaada kannattan chaanaalii san faa subscribe gootanii chaanaalii keessan haala saniin torbee tokkoo fi lama keessatti active gootanii jechuudha. Inni afuraffaa fi baay'ee barbaachisaa immoo email keenya verify godhuudha. Akkuma beektan email keenya verify yoo hin godhe lakkoofsa bilbilaa keenyaan maaltu ta'a YouTube erga banattanii thumbnail yookaan ammoo suuraa xiqqaa viidiyoo keessatti ol baasuu hin dandeessanii viidiyoo dheeraa maxxansuu hin dandeessan daqiiqaa 15 fi daqiiqaa 10 ol haala saniin maxxansuu hin dandeessanii jechuudha. Kanaafuu email keenya jalqaba maal godhuu qabna verify godhuun baay'ee dirqama. Namoonni biyya alaa jirtanis ta'e akkasumas biyya keessa jirtan lakkoofsa silaa itti fayyadamtan lakkoofsa active isinii ta'e saniin maal gootan verify godhachuun baay'ee murteessaadha. Kun ammoo thumbnailaa fi viidiyoo dheeraa ol baasuu qofaaf isiniin fayyadu. Chaanaalii keessan ammoo secure yookaan ammoo hackeroota irraa akka eegamuuf baay'ee murteessaadha. Walumaa galatti wantoonni shanan amma isinii himu kun email lafa ture qabaachuu, chaanal banachuu fi torbee tokko ol turuu osoo qabiyyee hin maxxansine. Inni sadaffaan ammoo niche yookaan ammoo mata duree keenya adda baasuu. Inni afuraffaan waa'ee niche keenya search gochuu fi daawwachuu. Inni shanaffaan ammoo email keenya verify godhuudha jechuudha. Wantoonni shanan kun osoo YouTube channel kamiyyuu hin eegalle dura beekuun baay'ee dirqamaa jechuudha. Paartii kana keessatti wantoonni shanan kun wal dura duubaan isiniif galejeetii yaada. Paartii itti aanu keessatti ammoo akkamiin karaa sirrii ta'een chaanalii mataa keenyaa akka banannuu fi akkasumas settingiiwwan YouTube keenya irratti sirreeffachuu qabnu kan wal dura duubaan ilaallu ta'a. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like godhuun yaadas ta'e gaafii kamiyyuu qabaattan ammoo karaa komentii nu beeksisuu hin dagatinaadha. Paartii itti aanutti yoo lagarra. Kun ammoo paartii lammaffaa barnoota YouTube keenyaati. Paartii yeroo dabre irratti ammoo YouTube eegaluun duratti maal godhuu akka qabnuu fi akkasumas maal barachuu akka qabnu wal dura duubaan ilaallee turre. Paartii kana keessatti ammoo karaa sirriidhaan akkamitti chaanaalii YouTube bilbila keenya fayyadamuudhaan akkamitti akka banannuu fi akkasumas karaa sirrii ta'ee fi SEO yookaan ammoo search engine optimization keenyaaf fuulduraaf bareedaa akka ta'u akka chaanaaliin keenya suggest yookaan ammoo namoota biroo ofumaaf ga'uu fi recommend ta'ee akka bal'atuuf yookaan ammoo akka nu guddatu karaa sirriin akka banannu viidiyoo kana keessatti wal dura duubaan ni ilaalla. Chaanaalii YouTube karaa salphaadhaan YouTube app yookaan ammoo YouTube studio fayyadamuudhaan banachuu ni dandeessanii. Garuu haala sanii yoo banattan kun ammoo dogoggora guddaadha. SEOdhaaf baay'ee bareedaa miti akkasumas chaanaaliin keessan recommend isin ta'u yookaan ammoo namoota hedduu bira isin ga'uuf ni rakkattanii akkamitti chaanaalii YouTube isa sirrii ta'e akkamitti akka banannu wal dura duubaan ni ilaalla. Warri amma dura karaa appii yookaan ammoo YouTube studio fayyadamtanii banattan ammoo settingiiwwan yookaan ammoo waan itti dabaluu qabdan dirqama tokkotu jira. Warri hanga ammaa haaree hin banatin yookaan ammoo banachuuf fedhii qabdan marti steppiin amma isin garsiisu kana fayyadamuudhaan banachuu qabdan jechuudha. Bee wal dura duubaan haa ilaallu. Jalqaba irratti akkuma inni turre YouTube channel banachuudhaaf email yookaan ammoo Gmail nu barbaachisa. Gmail lafa ture yoo qabaattan ammoo steppiin amma isin garsiisu kanaan fayyadamuudhaan Gmail keessan login godhuu dandeessanii warra haarii irraa ni eegalachuudhaarra channel YouTube banachuudhaaf jalqaba irratti YouTube yookaan ammoo app YouTube studio osoo hin seenne browserii irratti banachuu qabna jechuudha. Browserii kamiyyuu filachuu dandeessanii Kiwi browser filachuu dandeessanii Brave filachuu dandeessanii Chrome fayyadamuu dandeessanii isaan kana keessaa kan barbaadan ni filattanii. Garuu ani guyyaa irraa ammoo browserii bareedaa Chrome jedhamu kanatti hin fayyadama. Isa kana ni seenaa Chrome keessan kallattumaan ni seentanii Chrome gaafa seentan Chrome keessi isaa haala kanaan nu fidaa. Amma kallattumaan maal goonaa websaayitii studio isaanii search godhuu qabna jechuudha. Websaayitiin amma isin garsiisu kana sirriitti search ni gootu. Yoo dogoggortan ammoo linkii biraa keessa isin laquu danda'a. Kanaafuu akkumaan amma iskiriin irra isin kaa'u kanaan yookaan ammoo akkumaan an barreessu kanaan ni barreessanii fakkeenyaaf studio.youtube.com kuno akkuma agartan jalqaba irratti websaayitii kana search ni gootan jechuudha. studio.youtube.com isa jiru kana search ni goota. Isa kana search gaafa goonu maalitti nu dabarsa. Akkuma agartan kallattumaan haala kanaan sign in naafita jechuudha. Amma asirratti wanti hubachuu qabdan waa lama hubachuu qabdanii warroota email yookaan ammoo Gmail duraan qabdanii fi kan hin qabne jechuudha. Warri duraan qabdan kallattumaan iddoo email jiru kanatti maal gootan emailii keessan kan duraanii barreessuudhaan paaswordii isin gaafataa paaswordii ni guutanii kallattumaan sign in ni gootanii jechuudha. Warri amma duree hin baratin ammoo maal gootan jala kanarratti wantoota lama nuuf fidaa credit account fi akkasumas next isa jiru kan nuuf fidaa. Warri haariyaa
banachuu barbaadan ammoo isa create an account isa jiru kan filattan jechuudha. Isinii galee jeetii yaada warri iimeela lafaa qabdan iimeelii jalqabarratti maal gootan iimeelii keessan asirratti add ni gootanii warri hin qabne ammoo create an account ni godhattan jechuudha. So warri hin qabne ammoo isa create an account isa jiru kana ni filattan jechuudha. Mee fakkeenyaaf warra haaraadhaaf Gmail akka banannuu fi akkasumas akkamitti YouTube keenya irratti banannu waliin ilaalla. Jalqabarratti create account isa jiru kana ni filadha. Sana booda gaafaan filadhu wantoota asirratti fida for my personal use, for my child and for work or my business isa jiru fida. Isa jalqabarratti argamu for my personal use isa jiru kan filadha. Sana booda emailii kiyya maqaa kiyya akkaan guutuu na jaja. Kanaafuu karaa salphaadhaan mee maqaa kiyya asirratti ni guuta. Maqaan kiyya fakkeenyaaf Maammee namaaf nin bana. Sana booda shorneemiin ammoo optionalidha. Yoo barbaadan ni guuttanii yoo barbaadan ni dhiistanii. Kanaaf sana booda isa next jiru kan filadha. Isa next gaafaan filadhu kallattumaan birthday na gaafata. Asirratti wanti hubachuu qabdan iimeelii gaafa banattan waggaa 18 ol umuriin teessan ta'uu qabdi. Fakkeenyaaf isa kana deeyii kana 25 kanallee meemee haa godhu kanallee immoo 1999 fakkeenyaaf waggaa 26 haa godhu. Sana booda isa gender jiru kana jala kanarratti wanti argamu immoo gender saala keessanii dhiira moo dhalaa ta'uu keessan adda baaftanii yoo dhiira taatan male filattanii yoo dhalaa taatan immoo female filattan fakkeenyaaf an male godha. Sana booda kallattumaan isa next jiru kana ni filadha. Isa next gaafaan filadhu maal naa fida kallattumaan iimeelii kiyyaa unique isa ta'e naa fida jechuudha. Amma asirratti mee iimeelii kiyyaa tokko haa godhadhu fakkeenyaaf 99 haa godhu fakkeenyaaf Maammee 99 haa godhu. Sana booda @gmail wow akkuma agartan Maammee 99 godhee @gmail.com godhateen jira. Iimeelii kana chaanaalii irra bannee isin agarsiisuuf waan hin filachuu jiruu fi sana booda isa kana eegaan filadhee maal hin godhaa isa next jiru kana ni filadhaa ammallee next. Amma akkaawuntiin kun akka haaraatti kiriitaa jira. Sana booda isa create account isa jiru kana ni filadhaa. Sana booda iimeelii gosa kana keessaa kan recommend kantu irrasiif baasa kan naan jedhaaf jira. Sana booda isin kan barbaaddu fakkeenyaaf an isa jalqabaa ni filadhaa. Wow, amma passwordii iimeelii kiyya kanaaf ni guuta. Sana booda haala kanaan isaan lachuu gosa takkaan guutaa jechuudha. Kun confirmationidha. Jala kanatti kan argamu show password yoo jettan passwordii keessan sirrii moo wal fakkaatti moo wal hin fakkaattu ilaaluudhaaf isa show jechuu kana filachuu ni dandeessanii. Sana booda maaliin godhaa isa next. Wow, amma asirratti confirm your phone number kun ammoo bilbila keessanii lakkoofsa keessan ni guutanii fakkeenyaaf an kiyyaa sitti ni guuta isinis ni guutanii. Amma kallattumaan wantoota lama jala kanatti nuuf fidaa Google Play Service fi akkasumas Chrome nuuf fidaa. Amma iimeelii nuti banannee Chrome irratti Chrome keenya irraa gara Gmail keenyatti walitti connect goonaa jechuudha. Kana godhuudhaaf ammoo Gmail keenya download godhachuu qabna. Warri download godhatanii qabdan ammoo bilbila keessatti automatically isin dabarsa. Fakkeenyaaf an download godhadheetin jira. Isa kana maaliin godhadhaa isa kana isa Google Play Service isa yookaan filadhaa. Sana booda kallattumaan iimeeliin kiyyaa Gmail wajjin walitti connect akka ta'uuf na gaafata jechuudha. Karaa salphaadhaan Gmail kiyyaa kun akkuma agartan haala kanaan verification na gaafata. Verify your phone number isa jiru amma lakkoofsa itti guutarratti message ni dhufa. Sana booda isa kana verify kan jiru ni filadhaa. Wow, akkuma agartan amma iimeelii kiyyaa Gmail keessatti kallattumaan verify godhadheetin jira. Akkaawuntii iimeil kiyyaa guutumaan guututti banadheetin jira. Lakkoofsa bilbilaa kiyyaanis verify godheetin jira jechuudha. Amma karaa salphaadhaan YouTube channel kiyyaa banachuudha. Ammallee kana banachuudhaaf maal goonaa as keessaa Gmail keenya keessaa ni baana. Gmail keenya keessaa bahuudhaan isa deebina. Gara YouTube studio yookaan ammoo gara Chrome browser keenyatti ni deebina. Kana booda isa kana ni deebi'a. Amma maaliin godhaa kallattumaan Gmail kiyyaa fi Chrome kiyyaa walitti connect ni godhaa. Kana godhuudhaaf maal godhaa gubbaa kanatti profile keenya akkuma agartan mallattoo logo yookaan ammoo suuraa keenyaa kan nuuf fidaa isa kan filanna. Akkuma agartan iimeelii nuti yookaan ammoo iimeelii nuti qabnu guutumatti haala kanaan jala kanatti nu bana. Sana booda maaliin godhaa iimeeliin chaanaalii irratti banachuu barbaadu ni filadhaa jechuudha. Yoo iimeeliin silaa YouTube itti banachuu deemtan as keessa hin jiraanne maal gootan isa add account to device isa yoo kana hunoo akkuma agartan isa add account to device yoo kana filachuudhaan iimeeyil keessanii fi paaswordii keessan kan iimeelaan banattan itti galchuudhaan login jalqabanii gootanii jechuudha. Yoo as keessatti iimeelii silaa YouTubein banachuu deemtan as keessa hin jiran. Fakkeenyaaf reefu iimeelii kana bannee turre isa kana ni filadha. Isa kana gaafaan filadhu kallattumaan Chrome kiyyaa fi iimeeliin kiyya maal naa ta'a walitti connect naa ta'a jechuudha. Amma wow gubbaa kanatti amma reefu profiiliin 0 ture
amma maaliin godhaa piroofaayilii kiyya wajjin walitti connect naatee jira jechuudha. Amma mee kallattumaan erga haala kanaan wal qixxeeffannee gara chaanaalii YouTube keenyaa banachuutti yaasinu. Chaanaalii YouTube keenyaa banachuudhaaf ammoo akkumaan jalqabe isinii himetti weebsaayitii istuudiyoo isaanii seenna. Weebsaayitiin isaanii ammoo akkuma amma iskiriirra isinii kaa'u kanatti sarchi digootanii fakkeenyaaf iddoo sarchi joo kananii fudhadhaa. Sana booda maaliin godhaa istuudiyoo no jalqabarratti studio.youtube.com jedhee haala kanaan ni filadhaa. Fakkeenyaaf liinkii kana yoo dogoggortan liinkii biraa keessa isin naquu danda'a waan ta'eef isa kana ni filadhaa. Kana booda isa kana gaafa filadhu kallattumaan stuudiyoo isaanii keessa na naqaa jechuudha. Amma hoomii naaf fidaa jechuudha. Amma maal naaf fidaa asirratti an chaanaalii YouTube banadhee hin jiru waan ta'eef haala kanaan naaf fida. Xiqqoon ibsitanii chaanaalii akka banattan isin ajaja. Waaw! Kunoo akkuma agartan chaanaalii keenya haala kanaan banannaa jechuudha. Amma maqaa keenyaa fi username fi waa hunda nu gaafata. Fakkeenyaaf isa kana zoom godhaa. Name fi akkasumas handle naaf fidaa. Asirratti wanti hubachuu qabnu jalqaba irratti maal goona maqaa chaanaalii keenyaa ittiin banachuu barbaadnu ni keenya. Fakkeenyaaf an maqaa chaanaalii kiyyaa ni kaa'a. Isinis kan barbaadan ni keessanii. Fakkeenyaaf Afaan Oromoo channel fakkeenyaaf haala kanaan godha. Waaw! Fakkeenyaaf Afaan Oromoo channel isin agarsiisuu fi sana booda automatically maali channelli kiyyaa asirratti kunoo haala kanaan jala kanarratti waaw! Gaafa an maqaa kiyyaas gubbatti argu jechuudha. Jala kanarratti maal naaf fidaa chaanaalli kiyyaa username kiyyaas add naaf ta'a jechuudha. Asirratti wanti hubachuu qabdan kunoo nama kanarratti mallattoo magariisa raayitii naaf fidaa jechuudha. Yoo maqaa kana namni na biraa hin qabatin yookaan ammoo namni biraa na dura hin qabatin yoo jiraate, yoo ammoo mallattoo diimtuu yookaan ammoo mallattoo diimtuu isinii fide maqaa san namni isin dura banatee ni jira jechuudha. Kanaafuu maal gootan yookaan jijjiirtan maqaa kana yookaan ammoo maal gootan lakkoofsa fa'aa biratti da'uu waan barbaadan gootanii maqaa san akka yuunikii ta'u mallattoo raayitii tanaa akka isinii fidu gootanii yoo ammoo mallattoo raayitii tanaa akkuma kiyyaatti jalqaba isinii fidee jiraate itis okay dhiisuu dandeessa jechuudha. Kunoo an naaf fidee jira jechuudha. Kanaafuu maqaan keessan haala kanaan seenuudhaan dhiistanii sana booda maal gootan amma chaanaalii keenya create godhachuu qofaa iddoo isa create channel isa jiru kana malee ni filadhaa. Boom guys! Wow! Amma kanattumaan chaanaalii mataa kiyyaa guutumaan guututti banadheetiin jira. Wow! Baga gammaddan haala kanaan yoo banattan ammoo chaanaaliin keessan SEOdhaaf yookaan ammoo search engine optimizationiif, recommendationiif akkasumas suggestioniif baay'ee filatamaa ta'a. Viidiyoo kana keessatti ammoo akkaataa karaa sirrii ta'een chaanaalii fi imeelii keenya karaa sirrii fi iddoo sirriitiin akkamitti akka banannu ilaallee jirra. Paartii itti aanu keessatti ammoo settingiiwwan dirqama sirreeffachuu qabnuu fi akkasumas maal godhuu qabnu paartii sadaffaa keessatti ilaalla. Paartii kana keessatti sirriitti isiniif galajeetii yaada. Gaafis ta'e yaada kamiyyuu qabaattan ammoo karaa komentii na beeksisuu hin dagatinaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole ammoo like godhuu hin dagatinaa. Paartii itti aanutti wal agarra. Kun ammoo paartii sadaffaa barnoota YouTube keenyaati. Paartii kana keessatti ammoo wanti nuti ilaallu ammoo settingiiwwan YouTube dirqama sirreeffachuu qabnu wal duraa duubaan ni ilaalla. Settingiiwwan guyyaa irraa ilaallu immoo settingiiwwan hedduu dirqama YouTuberoonni kamiyyuu sirreeffachuu qabuu fi akkasumas viidiyoon keenya akka viral ta'uuf akkasumas maallaqa YouTube irraa hojjechuudhaaf gadi guddaa akka argannuuf kan nu gargaaruu fi wantoota hedduu YouTube irratti guddachuuf nu fayyadan guyyaa irraa viidiyoo kana keessatti isin agarsiisa. Osoo paartii guyyaa irratti hin seenne ammoo viidiyoo kana like godhuudhaan haa eegallu gara viidiyoo. Okay, jalqaba irratti mee an guyyaa irraa kompiitara kiyya yookaan ammoo PC kiyya irratti isin agarsiisa. Namoonni ammoo bilbila fayyadamu jirtan steepii amma isin garsiisu kanaan na faana buutu. Warri bilbila fayyadamu jirtan jalqaba irratti maal gootan Chrome keessan seentanii paartii yeroo dabre irratti akkamitti bilbila irratti studio YouTube akka seennu ilaallee turre. Chrome keessan haala kanaan yeroo seentan haala kanaan isin bana. Sana booda gubbaa kanatti maal gootan studio.youtube.com jettanii search ni gootanii gaafa isin search gootan YouTube kallattumaan haala kanaan isin naqaa jechuudha. Warri bilbila fayyadamtan kunoo haala kanaan waan amma isin garsiisu sirreeffachaa na hojii deemtanii settingii studio keessaa warri barbaaddanis ammoo settingiin bilbila irratti jala kanatti argama ol guddistanii haala kanaan kunoo isa settingii jiru asiin seentanii jechuudha na wajjin. Kanaafuu warri bilbila fayyadamtanis warri kompiitara fayyadamtanis steeppiin isin garsiisu sirriitti na faana bu'uu ni dandeessanii. Mee amma kallattumaan warri bilbila fayyadamtanis warri kompiitara fayyadamtanis steeppii isaa sirriitti waliin haa ilaallu. Kunoo anis haala kanaan YouTube studio kiyyaa kompiitara kiyya keessa
keessaa seenitiin jira. Warri bilbila seentanis steppiin amma isin garsiisu nafaana bootu jechuudha. Settingii dirqama sirreeffachuu qabnu mee step by steppiidhaan haalaallu. Jalqaba irratti wanti nuti goonu jala kanatti akkuma agartan settingiiwwan hedduu haala kaannuufidha. Jala kanatti kan argamu isa settingii jiru kana ni filattanii. Settingii gaafa filattan jalqaba irratti gaafa seentan haala kanaan jeneraalee isiniifidha. Jeneraalee keessaa maal isiniifidha? Default unit isa jiru isiniifidha jechuudha. Asirratti wanti hubachuu qabdan namoonni hedduun aartansiin isaanii doolaaraan garsiisaa yookaan ammoo yuuroon garsiisa. Kanaafuu kaaransiin silaa isin aartansii keessan keessatti qabdan asirrattis qabaachuu qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf an aartansiin kiyya USD dhaan jira. Kana karaa salphaadhaan maaliin godhaa isa kanaaf gara USD tti ni jijjiirra. Yoo isin ammoo yuuroodhaan barattanii jirtan yookaan ammoo aartansii keessan irratti yuuroon yoo isin garsiisee jiraate maal gootan isa kana ni filattanii sana booda yuuroo as keessaa kaaransii silaa achirra jiruun walitti ni qunnamtanii ni qunnamsiifattan jechuudha. Fakkeenyaaf warri yuuroo kunoo warri yuuroo haala kanaan aad ni godhattan jechuudha. Yoo aadsansiin keessan USD dhaan yookaan ammoo kaaransii yookaan ammoo maallaqa doolaaraan jiraate ta'e maal gootan kallattumaan ni dhiistanii. Yoo ammoo aadsansiin keessan yuuroodhaan ta'e kallattumaan maal gootan gara yuurootti jijjiirtan jechuudha. Haala namni isin garsiise kanaan. Innis maaliif isin fayyada? Fakkeenyaaf gaafa isin yuuroo dalaydan achirratti wanti isin garsiisu maallaqni keessan kallattumaan gara aadsansii keessa deemuu exchange barbaadu jechuudha. Kanaafuu karaa salphaan aadsansii keessan keessa isiniif gala jechuudha. Aadsansiin keessanii fi YouTube keessan kaaransii gosa takkaan walitti hidhamee jira. Haala namni isin garsiise kanaan komentii irratti na beeksisuu hin dagatinadha. Settingiin jalqabaa nuti sirreeffannu settingii isa kana. Inni lammaffaan ammoo isa chaanaal jiru kana ni seenna. Chaanaal gaafa filannu settingiiwwan hedduu haala kanaan nuuf fida. As keessaa maal goonaa biyya ni jijjiirraa jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni biyya Afrikaa garaagaraa keessa jirtan Itoophiyaa dabalatee jechuudha. Biyyoota takka takka keessatti YouTube gonkumaa hin dalagu maallaqa isin kafalu. Kanaafuu wanti nuti godhuu qabnu maali? Gara biyya maallaqa itti hojjetutti jijjiirrachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf country of residence maalirra jira? Keeniyaa irra jira. Kanaafuu gara biyya USA, Awurooppaa fi kanneen kana fakkaatan Ingilizii fi kanneen kana fakkaatan jijjiirrachuu qabdan jechuudha. Itoophiyaa keessatti YouTube gonkumaa hin kafalu. Yoo biyyi keessan Itoophiyaa irra jiraate yookaan immoo biyyoota Afrikaa takka irra jiraate gara biyyoota biraatti jijjiirrachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf ani isa kana jijjiiree maalitti jijjiira? Biyya silaa inni maallaqatti naaf kafalu niin godhadha jechuudha YouTube irratti. Amma booda maali? YouTube watch hawariin subscribe fi seerri isaanii hundi isiniif ergamaa jechuudha. Kanaafuu biyya isin keessa jirtan irraa gara Ameerikaa gara Awurooppaa godhattan baay'ee bareedaadha. Isa kana ni jijjiirattanii. Settingiin inni lammaffaa isa kana. Settingiin inni sadaffaa ammoo keyword isa jiru kana. Kun ammoo baay'ee murteessaadha. Chaanaliin kee chaanalii waa'ee maaliiti? Maqaa chaanalii keetis murteessaadha jechuudha. Fakkeenyaaf chaanaliin kee rank ta'uudhaaf namni gaafa search godhu si argachuudhaaf akkasumas qabiyyeen kee gaafa namni search godhu argachuudhaaf jalqaba irratti maal godhuu qaba? Keywordiin kun baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf keywordii kana keessatti maaltu hammatama? Maqaa chaanalii keetii fakkeenyaaf murree tips. Fakkeenyaaf maqaa chaanalii fiyyaa godhee maaliin godha? Koomaa sana booda deebi'ee ammallee murree tips. Dhala asitti kun ammoo ispeesii qaba kun ammoo ispeesii hin qabu sana booda koomaa kana booda ammallee deebitee maal godha? Maqaa silaa waan barsiistu sanii fakkeenyaaf afaan Oromoo fi keyword jechuun jechoota ijoo silaatiin ni dubbatta. Fakkeenyaaf hojii online, biizinasa garaagaraa dubbachuu dandeessa. Waa'ee sanii maal goota? As keessatti aad ni goota jechuudha. Keyword jechoota hanga 500 maxxansuu dandeessa jechuudha. Chaanalii keetii wajjin waan walitti deemu sirriitti aad godhuu hin dagatin. Kanaafuu chaanaliin kee maal ta'a? Gaafa namni search godhu namoota biraa caalaa jalqaba irratti si ba'a. Vidiyooleen keetis maal ta'a? Rank tahaa jechuudha yookaan ammoo SEO'dhaaf baay'ee murteessaadha. Kanaafuu asirratti maqaa chaanala keetii tara lamaa fi akkasumas waan silaa barsiistu fakkeenyaaf hojii online sigalee ammallee maal godha? Koomaa sana booda waan silaa gootu hunda kiriptoo ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf waan ifi godhu koomaa akkasumas motiveeshinii ta'uu danda'a. Haala saniin waan silaa chaanalii kee irratti barsiistu maal goota? Aad haala kanaan ni goota jechuudha. Amma chaanaliin kee karaa salphaadhaan namoonni gaafa sarchisa godhan si argatan jechuudha. Settingiin inni itti aanu ammoo advance isa jiru kana ni filattanii. Isa advance jiru gaafa filannu as keessaa wanti ijoon isa kana gaas. As keessa gaddeemtanii maal jaa? Do you want to set your channel as made for kids? Isa jiru kana sirriitti hubachuu qabdan. Kanaafuu chaanaliin ati yookaan ammoo qabiyyeen ati uumtu qabiyyee ijoolleetii fi qabiyyee ijoollee hin ta'initu jira. Namoota umrii guddaatii fi ijoolleetii jira jechuudha. Kana keessaa fakkeenyaaf waa'ee barnootaa yoo barsiiste, waa'ee motiveeshinii yoo dubbatte, kana maal gootaa? No, set this channel no made for kids isa jiru kana ni godhatta jechuudha. Yoo ammoo qabiyyeen kee waa'ee ijoollee fakkeenyaaf ashaangulitti ta'uu danda'a, waa'ee ijoollee hojii qabatan fakkeenyaaf geemii garaagaraa ta'uu danda'a. Yes, set this channel made for kids isa jiru kana keessaa jechuudha. Sirriitti isiniif gala jeetii yaada. Mee chaanaliin kee kamirra jira? Komentii alatti na beeksisuu hin dagatanii.
Inni kan ammoo maal goonaa isa upload default yookaan isa nagaas sirriitti hubadhaa. Amma wanti murteessaan as keessa jira. Isa kana yeroo fudhannu haala kanaan wantoota hedduu nuuf fidaa. Taayitilii nuuf fidaa, description nuuf fidaa, akkasumas selective fi akkasumas taagsii nuuf fidaa. Asirratti wanti hubachuu qabna taayitilii fi descriptioniin akkasumas taagsiin yeroo maaliiti yeroo nuti viidiyoo maxxansinu viidiyoo sana dhaabbannee akkaataa itti maxxansinudha. Paartii itti aanu keessatti gaafa viidiyoo akkaataa itti maxxansan barannu karaa salphaan isin agarsiisa. Wanti isin amma fookasii irra godhuu qabdan takkaffaan isa visibility yoo kanaa jechuudha. Visibilitiin kun baay'ee murteessaadha. SEOdhaaf baay'ee murteessaadha. Namoonni hedduun viidiyoo erga maxxansanii kallattumaan maal filatan public yookaan ammoo viidiyoon isaanii nama hedduu biraa akka ga'u ni filatanii. Kanaafuu maal godhuu qabdan isa kana visibility kana ni filatan. Wantoota sadii jira public, private and unlisted jira. Public jechuun viidiyoon ati maxxansite yookaan ammoo achirra gadhiiste hatattamaan nama bira godha. Inni private ammoo viidiyoon keessan suma biratti hafuudha. Unlisted ammoo namoota liinkii kee qaban hundaaf ni argama garuu nama hundaaf miti. Kanaafuu as keessaa kamirra kaa'uu qabna isa unlisted isa jiru kanaadha jechuudha. So murteessaan baay'ee isa kana mee settingii kana keessaa private damo public damo unlisted irra jira settingii kee. Kanaafuu yoo public irra jiraate dogoggorteerta. Kanaafuu wantooti godhuu qabdu isa maal godhuu qabda unlisted jiru kanarratti malee dhiisachuu qabna jechuudha. Karaa salphaadhaan amma viidiyoon keenya settingii keessa seenee sirreeffachuu dandeenya. Erga waa hundi xumurree gara maal goona eegas booda gara public jijjiirraa jechuudha. Erga settingii fi waa hunda finnee yookaan ammoo daqiiqaa muraasa booda eega unlisted irra taa'ee sana booda public goona jechuudha. Kunis ammoo SEOdhaaf yookaan ammoo search engine optimizationidhaaf baay'ee murteessaadha. Waa'ee taagsii, waa'ee descriptionii fi taayitilii ammoo karaa salphaadhaan viidiyoo paartii itti aanu keessatti akkamitti gaafa viidiyoo maxxansinu waliin ilaalla. Inni itti aanu immoo isa advanced setting keessa jiru kana ni filanna. Amma ammoo wanti ijoo fi akkasumas wanti barbaachisan as keessa jira. Sirriitti hubadhaa. Wanti kun baay'ee murteessaadha. Advanced keessa ni seentanii advanced keessaa wantoota lama sirreessina. Isa license fi akkasumas category jedhamu kanaadha. Inni jalqabaa license kan jiru ammoo wantoota lama nuuf fidaa standard YouTube license fi creative common attribution isa jirudha jechuudha. Yoo qabiyyeen ati uumte namoota biraatiin gaafa ol bahu copyright akka isaan godhan qabiyyee kee nam tokko tuquu hin barbaanne maal goota standard YouTube license irra keessaa yoo ammoo namni viidiyoo kee fayyadamuus danda'e yookaan ammoo viidiyoo kee download godhee lafaadite namni yoo fayyadamuu akka barbaadutti fedhe creative common irra keessaa jechuudha. Kanaafuu qabiyyeen kee namni hundi ni fayyadamuu danda'a copyright malee jechuudha. Kanaafuu maal godhuu qabdaa jalqabarratti isa kana filachuudhaan isa standard YouTube license kanarratti yeroo mara dhiifachuu qabda. Gaafa isa kana gootu ammoo qabiyyeen kee copyright suma qofaaf hayyamamaa jechuudha maxxansuu yookaan ammoo ol baasuun. Kanaafuu settingii kanarraa maaltu ta'uu qaba standard YouTube license irra jiraachuu qaba. Inni itti aanu immoo kaataagooriidha. Wanti kun ammoo baay'ee murteessaadha. Chaanaliin namoota hedduu sababaa itti du'uuf isa kanaa fi waa'ee personal brandii keessatti isa kana dubbadheetiin jira. Namoonni hanga ammaa personal brandii hin daawwatin viidiyoo guutuu isaa hojjedheetiin jira. Erga viidiyoo kana xumurtanii iskiriin irratti isin dhufaa achi booda daawwachuu hin dandeetinaadha. Isa kaataagorii kana ni fudhattanii isa kana gaafa filattan maali niish keessa irra dhaabbattee kaataagorii yookaan ammoo ramaddii isiniif. Kanaafuu fakkeenyaaf waa'ee maalii barsiista waa'ee maalii hojjetta viidiyoon kee waa'ee maaliiti kan jiru baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf waa'ee auto vehicle waa'ee comedy hojjetta waa'ee education yookaan barnoota waa'ee entertainment bashannanaa filmii fi animation gaming how to style music fi kanneen kana fakkaatan. YouTuberoonni keenya sirriitti hubachuu qabdan fakkeenyaaf namoonni nashiidaa baastan muuziqaa baastan maal gootan audience kaataagoriin keessan maal ta'uu qaba isa music jiru kana ta'uu qaba yookaan ammoo warroonni barnoota hojjettan maal ta'uu qaba education warri comedy yookaan ammoo waa'ee hoflaatiif waan adda addaa hojjettan maal godhuu qaba comedy irra kaa'achuu qabdan jechuudha. Kanaafuu warroonni ammoo tutorialii fi barnoota garaagaraa nama barsiistan maal ta'uu qaba how to and style ta'uu qaba jechuudha. Isin keessaa mee ramaddii kam jalatti ramadamtan kun ammoo baay'ee murteessaadha. Namoonni hedduun yeroo takka pranki yeroo takka ammoo waan biraa hojjeta kun ammoo dhukkuba guddaadha. Chaanalii keenyaafis ta'e akkasumas barnootaaf baay'ee gaarii miti. Kanaafuu waan irra dhaabbattan irratti furachuu qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf an waa'ee barnootaa waan hin barsiisuuf yeroo hunda education ni filadha. Kallattumaan maal goona isa save jiru kana ni filanna. Chaanalii keenyaaf settingiiwwan ijoo sirreeffannee jirra jechuudha. Mee hanga ammaatti settingiiwwan amma isin garsiisa keessaa kamtu sirrii jira kamtu sirrii hin jirre kama amma sirreeffattan komentii irratti na beeksisuu hin dagatinaa. Viidiyoon kun yoo sirriitti immoo like godhuudhaan akkasumas chaanala kanaaf haala taatan subscribe godhuun maatii keenya dabalamuu hin dagatinaa. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Paartii itti aanutti wal agarra. Okay guys, kun ammoo paartii afraffaa barnoota YouTube keenyaati. Paartii kana keessatti ammoo wantoota lama wal dura duubaan ni ilaalla. Waa'ee
eerolee fi akkasumas biroolii akkasumas vidiyoolee biroolii ta'ee dabalataan isaa akka argannu wal duraa duubaan paartii kana keessatti yookaan immoo viidiyoo kana keessatti wal duraa duubaan ni ilaalla. Kana yeroo jennu eerool jechuun maal jechuudha? Birool jechuun maal jechuudha? Vidiyooleen birool haa akkamii fi akkasumas eerool haa akkamii birooloo bilisaan isaa argannaa fi maal godhuu akka qabnu wal duraa duubaan isin agarsiisa. Mee jalqaba irratti maalummaa eerool jechuu fi biroolii wal duraa duubaan haa ilaallu. Eerool jechuun YouTube dabalatee akkasumas qabiyyee kamiyyuu keessatti eerool gaafa jennu viidiyoo isin jalqaba waraabdan fakkeenyaaf gaafa isin waraabdanii iskiriptii barreessitanii iskiriptii san dubbistan maal jaama viidiyoon san jalqaba irratti eerool jaama yookaan immoo kaameraa keessanii yookaan immoo feeslas yookaan immoo gaafa isin iskiriptii san gara viidiyootti jijjiirtan maal jennaani eerool jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf an viidiyoo jalqaba gaafa waraabu iskiriin rikoordiinguudha. Iskiriin rikoordiin an godhu san maal jaama eerool viidiyoo jaama jechuudha. Inni itti aanu immoo birooliidha. Birool jechuun immoo qabiyyee keessa wajjin kan walitti deemu. Fakkeenyaaf ati waa'ee doktoraa dubbattee yookaan immoo barsiisuu dandeessaa yookaan immoo haasoo dandeessaa waa'ee fanii yookaan immoo koomedii garaagaraa dubbachuu dandeessa. Tanii isa irratti fakkeenyaaf qofli ati keessuu viidiyoon qoflaa viidiyoon koomedii viidiyoon waa'ee doktorummaa dubbattu kan ati irra dabalataan irra keessu maal jedhama birool viidiyoo jedhama jechuudha. Sirriitti isin galee jeetii yaada eerool jechuun iskiriptii barreessanii jalqaba viidiyoo isin waraabdan eerool gaafa ta'u viidiyoon ammoo isin erga waraabdanii booda viidiyoolee gaggabaabaa haasawaa keessa wajjin walitti deemu yookaan ammoo wantoota isin dubbattan yookaan ammoo wantoota isin barsiistan wajjin gaafa walitti deemu irra kakkaa deemtan maal jedhama birool viidiyoo jedhama jechuudha. Amma isin galee jeetii yaada birool kana bilisaan isaa akka argannuu fi maal irratti akka walirratti caanuu dandeenyu wal duraa duubaan isin agarsiisa. Birool viidiyoo argachuudhaaf karaa hedduudhaan fayyadamuu dandeenya. Viidiyooleen guyyaa irraa isin agarsiisu ammoo bilisaan fayyadamuu dandeessanii wantoota garaagaraa dabalataan itti gootanii viidiyoo dabalataa mataa keessanii uumtanii karaa yuutuubii ta'ee akkasumas personal brandii keessan irratti yookaan ammoo qabiyyee tiktookii fi kanneen kana fakkaataniifis hojjechuu dandeessanii jechuudha. Mee fakkeenyaaf birool kana karaa itti argachuu dandeenyu wal duraa duubaan isin agarsiisu. Weebsaayitiilee babbareedaa yookaan ammoo weebsaayitiilee irraa argachuu qabnutu jira. Fakkeenyaaf jalqaba irratti iddoo sarchi jaamu kanarratti maaliin godhaa Pixabay kunoo akkuma agartan weebsaayitii kana sarchi ni gootanii Pixabay Pixabay jettanii jalqaba irratti isa kana sarchi ni gootanii gaafa isa kana sarchi gootan jalqaba irratti isin dhufaa kunoo 5.9 million stunning free image to use anywhere lala soundis fayyadamuu dandeessan footoo music viidiyoo akkasumas sound effectii fi kanneen kana fakkaatanis as keessaa bilisaan fayyadamuu dandeessan jechuudha. Haa ta'u malee garuu muuziq fayyadamuudhaaf seera hordofuu qabdaniitu jira. Namoonni hedduun viidiyoo as keessaa saawundii yookaan ammoo baakgiraawundii asuma keessaa fudhatanii kallattumaan YouTube isaa irratti argu. Kun ammoo dogoggora guddaadha. Namoonni viidiyoo guututti hin ilaalle dogoggora kana erga dogoggortanii ammoo sirreessuun baay'ee ulfaata waan ta'eef sirriitti hubachuun dirqama. Kanaafuu jalqaba irratti weebsaayitiin nuti fudhannu maal jennaa Pixabay yookaan ammoo Pixabay jennee sarchi ni goona. Sana booda isa kana jalqaba irratti ni dhufaa isa kana ni seena. Gaafa isa kana seennu isa kana keessatti maaltu nu fidaa imeejii yookaan ammoo suuraa bilisaa fayyadamuu dandeenya viidiyoo garaagaraa background music sound effectii fi waan barbaanne even GIFs yookaan ammoo suuraalee sosochootullee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Weebsaayitiin kun wanti isin gammachiisa ammoo waan barbaadan irraa daawunlood godhatanii bilisaan fayyadamuu dandeessan muuziqaa malee sirriitti hubadhaa. Muuziqii yookaan ammoo backgroundii fayyadamtan ammoo seera mataa isaa qaba. Seera kana ammoo dhumarratti isinitti hima. Namoonni viidiyoo guututti hin daawwanne yeroo hunda dogoggoruu dandeessanii dogoggora sana ammoo keessaan na gaafannaan ani ittiin gaafatamu deebisanii beekan. Kanaafuu gaafa viidiyoo daawwattan obsaan hanga dhumaa daawwachuun dirqama keessanii. Waa hedduutu as keessatti dubbatama waan ta'eef. Even viidiyoo tokko tokkos gaafa fayyadamtan ammoo akkaataa isaatu jira. Kanaafuu sirriitti hubachuun dirqama. Jalqaba irratti wanti isin gootan maali? Pixabay jettanii haala kanaan erga sarchi gootanii yookaan ammoo weebsaayitii kana guutuba sarchi godhuu dandeessanii. Sana booda weebsaayitii kana keessatti maal isin fidaa? Guutubatti haala kanaan isin naqa. Kanaafuu weebsaayitii kana keessaa imeejis ta'e akkasumas birool viidiyoo kan barbaadan fayyadamuu dandeessan. Waaw! Sababa jalqaba irratti maal gootan fakkeenyaaf waa'ee maalii dubbattaati? Fakkeenyaaf ati doktora yookaan ammoo niichkee yookaan ammoo mata dureen kee waa'ee maaliiti? Waa'ee maalirratti fedhii qabda? Waa'ee maalirratti dubbatta? Waa'ee maalii haasofta yookaan ammoo barsiista yookaan ammoo fanii haasoo dandeessa? I don't know waan ati barbaaddu. Kanaafuu wanti ati barbaaddu hundinuu as keessa jira waan ta'eef waan hunda barbaaduun sin barbaachisu. Wanti ati barbaaddu niichii yookaan ammoo mata duree kee qofa irra dhaabbattee waan san maal goota sarchi gootee fayyadamuu qofa. Fakkeenyaaf namni tokko waa'ee motiveeshinii fayyadamu waan ta'eef iddoo kanatti maal godha motiveeshinii osoo hin taane viidiyoolee isaa wajjin walitti deeman. Fakkeenyaaf namni tokko waa'ee maallaqaa dubbate waa'ee maallaqaa waa'ee viidiyoo waa'ee hunda as keessa jira. Waa'ee kompiitaraa dubbatta waa'ee kompiitaraa sarchi goota waa'ee viidiyoo vaayiraalaa dubbatta waa'ee maallaqaa dubbatta. Easy. Mee fakkeenyaaf an waa'ee kontentiin kiyya waa'ee maallaqaati yookaan ammoo waa'ee vaayiraal ta'uuti waan ta'eef fakkeenyaaf as keessatti
waan jiru searching godhaa jechuudha. Jalqaba irratti fakkeenyaaf waa'ee maallaqaa hin dubbadde money jee searching godhaa. Sana booda gaafa money godhu viidiyooleen yookaan ammoo suuraan garaagaraa haala kanaan na dhufa. Kunoo akkuma agartan suuraalee silaa viidiyoo kiyyaa hojii walitti deemu kamiyyuu buufachuun hin danda'a jechuudha. Waaw! Akkuma agartan suuraadha jechuudha. Gaafa ammoo viidiyoo barbaadan gubbaa kanatti iddoo all images yookaan filattanii sana booda footoo barbaadanii illustrationidha, vector, video, music, sound effects fi kanneen kana fakkaatan haala kanaan jira. Sirriitti baddaa. Sana booda wanti isin search gootan isa viidiyoo yookaan fudhattanii viidiyoo kana gaafa fudhattan viidiyooleen birool jaaman guutumatti haala kanaan isiniif kennamaa jechuudha. Fakkeenyaaf ati waa'ee maallaqaa dubbatta, waa'ee maallaqaa gaafa dubbattu waa'ee maallaqaa guutumatti as keessaa argachuu dandeessa. Bilisa, it's okay, waan barbaadde fayyadamuu dandeessa. Garuu gaafa ati as keessaa fayyadamtu maal godhuu qabda? Jalqaba viidiyoon keetii fi wanti ati haasoitu walitti deemuu qaba guys. So as keessaa amma viidiyoo barbaadde download godhachuu dandeessa. Waa'ee doktoraa yookaan ammoo waa'ee fayyaa haasoita Ingiliffaa beekuun xiqqoo bareedaadha. Yoo hin beekne immoo Google Translate fayyadamuu dandeessa. Fakkeenyaaf iddoo pilaastan ni filatta. Warra hin beekne Google Translate jettanii Google Translate jettanii search ni gootanii warri Ingiliffaan isinitti ulfaatu jechuudha. Translate. Fakkeenyaaf Google Translate jettanii jalqaba irratti haala kanaan filatanii sana booda liinkii isa jalqabaa kana filatanii Google Translate. Gaafa joo isa kana isiniif dhufa. Isa kana keessatti maal gootan waa'ee Ingiliffaan silaa barbaadan san kallattumaan gara afaan Oromoo jijjiirtu. Afaan Oromootiin gaafattanii gara Ingiliffaatti koppii godhatanii fayyadamuu dandeessan. Fakkeenyaaf gubbaa kanatti jalqaba irratti kan fidu maali? Oromoo isa joo kan filadha. Sana booda isa kana immoo Ingiliffatti automaatikaalii na jijjiirama. Yoo isiniif jijjiiramee hin jiraanne immoo jijjiirachuu dandeessan by the way. Sana booda isa kana maal gootan waa'ee fayyaa jettanii fakkeenyaaf fayyaa. Look, waa'ee fayyaa dubbatte yookaan waa'ee doktoraa dubbatta. Sana booda gaafa fayyaa gootu asirratti maal hiikaan isaa guutuutti isinii dhufaa jechuudha. So barreeffama kana maal gootan koppii ni godhatan. Sana booda piksaabii jalqabaa kan seentanii isa kana maal gootan search. Sana search ni gootanii sana booda search ni gootan. Wow! Sana booda waa'ee fayyaa wal qabatu guutumaan guututti isiniif fidaa jechuudha. Viidiyoolee silaa waa'ee fayyaatiin wajjin wal qabatan waa'ee fayyaa gaafa dubbattu fakkeenyaaf doktoroota hedduu jira warra personal brand qabu. Sana keessaa isin ammoo doktoroonni maal gootan waa'ee fayyaa kana gaafa waa'ee sombaa yookaan naamin dubbattan isinirraan beekuu dhiifama garuu mala bareedaa isiniif himuu barbaadeeti. Kanaafuu as keessaa waa'ee sombaa dubbattanii, waa'ee sammuu dubbattanii, waa'ee fayyaa qulqullinaa dubbattanii. So as keessaa waa'ee DNA ti maal ta'uun I think doktoroonni yoo jiraatan mee commentii irratti na godhaa. I think DNA na fakkaatti. Gaaf tokko numan bardeeti. Waa'ee viidiyoo keessanii hojii walitti qabatu guutumatti as keessaa kallattumaan daawunlood godhachuu dandeessanii. So daawunlood godhachuudhaaf baay'ee salphaadha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana yoo filadde isa kana ni filadda. Isa kana filadde kallattumaan maaliin godhaa? Isa kana daawunlood mallattoo daawunloodii kana filachuudhaan kwaalitii isa irra dhaabbadde ni buufadha. Fakkeenyaaf isa kana gaafa filadhu. Kanaafuu isa lammaffaa kana yoo dabarfattan baay'ee bareedaadha. Istoorojii teessaniifis akkasumas kontentii isinii uummataniifis kwaalitii baay'ee bareedaadha. So haala kanaan warri fayyaatis akkasumas warri maallaqa hojjettan warri waa'ee koomedii hojjettan haala kanaan guutachuu dandeessan jechuudha. Okay, sana booda fakkeenyaaf ati ammoo waa'ee motiveeshinii yookaan ammoo kaka'umsaa gaafa dubbattu viidiyooleen ati dubbattu cinqii keessaa qabaachuu danda'a, stress, workout fi kanneen kana fakkaatan keessaa qabaachuu qaba. Fakkeenyaaf mee workout haa jennu workout viidiyoon kee kaka'umsaa waa'ee hojjechuu, daampila hojjechuu fi kanneen kana fakkaatan haa ta'u. Fakkeenyaaf as keessaa workout motivation kunoo jila kanatti haala kanaan isiniif fidaa. Sana booda isa workout motivation kana ni filattanii. Sana booda as keessaa viidiyoolee namoonni ispoortii dalagan viidiyoolee motivationii babbareedaa baay'ee isiniif danda'a. So haala kanaan as keessa deemtanii maal gootan viidiyoolee silaa isin dubbattanii hojii walitti deemu guutumatti haala kanaan ni dabarfattanii. Isiniif gara jeetii yaadaa websaayitiin jalqabaa Pixabay haala kanaan itti fayyadamuu dandeessan. Sirriitti hubadhaa. Muuziqaa as keessaa fayyadamuudhaaf akkasumas imeejii takka fayyadamuudhaaf seera mataa isaa qaba. License waan jaanii jira. So viidiyoo kana hanga dhumaa obsaan daawwadhaa. Osoo license keenyatti hin deemne inni lammaffaan ammoo waa'ee maaliif fayyadamna? Waa'ee websaayitii biraati. Fakkeenyaaf iddoo pilaastaan ni filadhaa. Isa kana booda maalin godhaa? Pexel J P-E-X-L. Lala P-E-X-E-L-S-J searching godhaa. Sana booda gaafaan X search godhuu jalqaba irratti websaayitiin na dhufa. Kunis akkuma Pixabay jechuudha websaayitii addaati. Kana keessaas maal godhaa? Niin seena jalqaba irratti gaafaan isa kana seenu isa kana keessaa isu waan hin barbaade fayyadamuu danda'a. Viidiyoo fayyadamuu danda'a, imeejii fayyadamuu danda'a. Wanti isin gammachiisa ammoo waan silaa Pixabay keessaa dhabdan Pexel keessatti haala kanaan ni fayyadamtan. Fakkeenyaaf iddoo kanatti searching godhaa. Maaliin godhaa? Waa'ee money fakkeenyaaf money. Waa'ee maallaqaan dubbaddatee birool kiyyaa fayyadamuudhaaf money searching godha. Gaafa maallaqa search godhu waan iyan silaa Pixabay keessaa hin arganne kana asitti argadhaa Pexel keessatti argachuu hin danda'a jechuudha. Viidiyoolee silaa Pexel keessa hin jirre fakkeenyaaf sana booda isa kana akkuma Pixabay viidiyoon hin filadhaa. Viidiyoo gaafa hin filadhu footoo warri feetanis footoo filachuu dandeessanii karaa salphaadhaan. So amma waa'ee viidiyooti waan ta'eef viidiyoo kana maal goona searching goona. Viidiyoo kana gaafa search goonu viidiyooleen karaa TikTokiif hojjetamuu danda'u. Laala viidiyooleen amma asirratti mul'atu kun Pixabay keessa hin jiru.
Kanaafuu waan silaa pixel keessa dhabdan as keessa ilaaltan. Kanaafuu karaa salphaadhaan pixel keessatti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Isinii galee jeetii yaada. So fakkeenyaaf waa'ee motivation waa'ee barbaadan as keessaa itti dabarfachuu dandeessan. Viidiyoon as keessaa dabarfattan kallattumaan gara bilbila keessanitti isin dabra. Sana booda kaapkaatis ta'e akkasumas viidiyoo editingii aappii fayyadamtaniin kallattumaan fayyadamuu dandeessan jechuudha. Gubbaa kanatti ammoo filtarii barbaadan filachuu dandeessan kalaraa akkasumas waan barbaadan search godhuu dandeessanii. Fakkeenyaaf waa'ee motivationiin keessa luxury fa'aa yoo ta'e fakkeenyaaf waa'ee luxury haala kanaan isiniif luxury as keessaa download godhattanii waaw viidiyoo bilisaan fayyadamuu dandeessanii. Yeroo gabaabatti ammoo mala bareedaa tokko fayyadamnee akkamitti karaa salphaadhaan osoo wanta akka hojjennee qabiyyee as keessaa qofa fayyadamuudhaan akkamitti akka maallaqa hojjennu isin agarsiisa. Inni bareedaa fi ammas akkasumas baay'ee amanamaa fi qabiyyee akkaan guddaa qabu tokko isin agarsiisa. Inni san ammoo iddoo pilaastanii filannaa fakkeenyaaf warri bilbila fayyadamtanis weebsaayitiin amma isiniin jiru kana kallattumaan seentan. Jalqabarratti iddoo sarchii jiru kana irratti maal gootan mix kit free video attanii search gootanii free videos lala mix kit free video attanii haala kanaan maal gootan search gootanii sana booda search gaafa gootan weebsaayitiin akkuma jara kaanii jalqabarratti isin dhufaa kunu mix kit algorithm for asset next video project isa jiru kana mixkit.com isa jiru kana ni filattan jechuudha. So isa kana COO attanii filattanii sana booda as keessaa maal gootan viidiyoolee garaagaraa istookii filachuu ni dandeessanii jechuudha. As keessaa viidiyoo pixaabii keessa hin jirre as keessaas argachuu dandeessan. Fakkeenyaaf amma as keessatti manii akkuma jee gaafa barreessu qabiyyeen as keessatti argatu sana booda iddoo kana filattanii viidiyoo feetammoo background feetammoo sound effect immoo waan akkanaa feetan kan jiru ni filattanii sana booda isa search jiru kana ni filattanii baay'ee salphaadha. Isa kana gaafa filattan as keessatti viidiyoolee silaa pixel keessatti pixaabii keessatti kan guututti maali as keessa argattan. Fakkeenyaaf waa'ee trading dubbatta waa'ee trading waa'ee maallaqaa kamiyyuu dubbatta waa'ee maallaqaa waa'ee koonii dubbatta karaa salphaadhaan viidiyoo kee hojii waan walitti deemu Biroo viidiyoo haala kanaan argachuu ni dandeessanii. Weebsaayitiin sadeen kun weebsaayitii jireenya keessan jijjiiruu danda'u waan ta'eef sirriitti seera isaa hordoftanii itti fayyadamuu dandeessanii. Amma ammoo wanta barbaachisaa tokko waliin ilaallaa warra viidiyoo haga dhumaa ilaalan qofaaf. Viidiyoo kana haga dhumaa yoo hin ilaalle kasaaruu dandeessa. Sirriitti hubadhu. Gaafa viidiyoos ta'e akkasumas imeejii gaafa fayyadamtu laayisensii isaanii ilaaluun baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf yeroo hedduu viidiyoon isaanii wanti isin fayyadamtan music backgroundii fakkeenyaaf music backgroundii ka motivationii fayyadamuu dandeessan ka backgroundii garaagaraa fayyadamuu dandeessan. Gaafa isin fayyadamtan laayisensii isaanii sirriitti hubachuun dirqama. Fakkeenyaaf mee jalqabarratti pixaabii irratti ni dhagaa sana booda isa kana maaliin godhaa search godhaa motivation sorry motivation jee search godha. Gaafa search godhu jalqabarratti maal naaf daa viidiyoo naaf daa ammas keessaa isa viidiyoo kana filadhee maaliin jalqaba filadhaa muuzikiin filadhaa sirriitti hubadhu. Muuzik gaafaan filadhu muuzik backgroundiin fayyadamuu qabu guutumatti haala kana naaf daa waaw muuzik kana motivationiidhaaf yookaan immoo viidiyoo backgroundii kiyyaaf fayyadamuu ni danda'a. Garuu haalatan itti fayyadama isaanii dirqama koopiraatiin isirratti attaamu waan ta'eef kanaafuu sirriitti hubadhaa. Gaafa as keessaa viidiyoo dabarfattan viidiyoo kanattumaan osoo hin dabarfanne maal gootan jalqabarratti maal gootan viidiyoo kana ni filattan. Fakkeenyaaf backgroundii muuzik kan barbaadan kan ni filattan osoo kallattumaan daawunlood hin goone sirriitti hubadhaa. Gaafa isin haala kanaan seentan jalqabarratti maal jala kanarratti laayisensii fi wantoota garaagaraa haala kanaan isiniif fidaa. Amma bakka tana osoo daawunlood hin goone keessa isaa haala kanaan gaafa seentan amma maal goonaa laayisensii yookaan ammoo seera isaanii sirrii ilaaluun dirqama. Fakkeenyaaf gubbaa kanatti free to use under the pixaabii content license isa jiru kanaa jira. Isa kana ni filattanii isa kana gaafa filattan seera muuzikichaa sirriitti hubachuu qabdan. Waaw amma eessattiin akka fayyadamuu fi maal godhuu kan qabu kun olaal sirriitti hubadhu. Content license summary kanaafuu isa kana dubbistan yoo barbaadan ammoo isa kana guutumatti koppii godhatanii warri ingiliffaan isinitti ulfaatu Google Translate yookaan ammoo Google keessatti seentanii fakkeenyaaf Google Translate reefu raaqeetiin ture Google Translate isa kana koppii godhatanii eessatti akka fayyadamuu qabduu fi maal akka fayyadamuu qabdu ingiliffaa gaafa fudhattan automaatikaalii karaa afaanitti jijjiirama gadi sana booda isa kana koppii control v warra kompiitara fayyadamtan warra kana immoo bilbila keessan fayyadamuu dandeessanii cuunfaa hayyama qabiyyee ilaalaa. Wanti asirraa isin hubachuu qabdan laayisensii yookaan ammoo seera isaanii hayyama isaan itti hordofsiisuu qaban hordofuu qabdaa jechuudha. Haala kanaan yoo ingiliffaa hin beekne kana fayyadamuu dandeessaa. Fakkeenyaaf maaltu hayyamamaadha fakkeenyaaf maal godhuu qabdaa
maal godhuu hin qabne kan jiru guutumatti haala kanaan isiniif yoo seerota isaanii kana guutumatti hin fayyadamtan taate viidiyoon isin itti laffaatan koopiraatiin qabamuu danda'a jechuudha. Tokko tokkoon isin dubbisuurra isin ammoo koopii godhatanii seera isaanii sirriitti hubachuu dandeessanii gaafa viidiyoo baakgiraawundi fayyadamtan haala kanaan itti fayyadamuu qabdan jechuudha. Kun ammoo boonas warra obsaan hanga ammaa daawwatanidha. Paartii kana keessatti waan eerolii fi biroo isiniif gala jeetii yaada. Gaafis ta'e yaada kamiyyoo qabaatan ammoo komenteeratti na beeksisuu hin dagatinaa. Paartii itti aanutti wal agarra. Kun ammoo barnoota YouTube keenya paartii sadumaa fi baay'ee faayidaa qabeessaati. Paartii kana keessatti ammoo erga viidiyoo keenya hojjannee chaanaalii YouTube irratti karaa sirriidhaan akkasumas karaa viidiyoon keenya vaayiraalii ta'uu danda'uun akkamiin akka viidiyoo karaa sirriin akka maxxansinu wal duraa duubaan ni ilaalla. Mee jalqaba irratti osoo kallattumaan akkaataa viidiyoo itti ol baasan hin seenin duratti viidiyoon YouTube irratti karaa meeqaan upload ta'uu danda'a yookaan ammoo karaa meeqaan YouTube irratti fe'amuu danda'a kan jiru wal duraa duubaan ni ilaalla. Jalqaba irratti namoonni baay'een kan fayyadaman YouTube aappii YouTube jechuudha. Aappii YouTube fakkeenyaaf seenee meeshaa agarsiisu aappii YouTube kiyyaan hin seenaa. Gaafaan aappii kiyya seenuu kallattumaan YouTube kiyyaa haala kanaan naaf banaa. Sana booda jala kanarratti iddoo plus yookaan ammoo mallattoo viidiyoo kana ni filatan. Shortii, laayivii fi kanneen kana fakkaatan haala kanaan filatu jechuudha. Haala kanaan filachuun ammoo dogoggora guddaadha. Viidiyoon keenya nama hedduu bira akka hin geenyee fi akkasumas gaafa namni sarchi godhu akka namni nuun arganneef miidhaa guddaa qaba. Kanaafuu viidiyoo gonkumaa haala kanaan ol hin baasnaadha. Jalqaba irratti maloonni namoonni hedduun itti fayyadaman aappii YouTube haala kanaan fayyadamanii iddoo plus sana fayyadamuudhaan qabiyyee isaanii yookaan ammoo viidiyoo isaanii maxxansu jechuudha. Kun ammoo dogoggora jechuudha. Karaan inni lammaffaa fi akkasumas namoonni baay'een itti fayyadaman ammoo aappii YouTube Studio fayyadamuudha. Fakkeenyaaf aappii isaanii ni seenna. Fakkeenyaaf kun aappii YouTube Studio keenya ni seenna. Kallattumaan gaafa ol seennu mallattoo pilaasii gubbaa kan irratti ni qabannis mallattoo pilaasii kan filanna. Kallattumaan waan ol baasuu dandeenyu haala kanaan ol baafna jechuudha. Kunis mala lammaffaadha. Mala kanas fayyadamuudhaan viidiyoo gonkumaa ol baasuu hin qabdanii. Haala kanaan namoonni hedduun viidiyoo chaanaalii YouTube isaanii irratti ni fe'anii. Kunis ammoo dogoggora guddaadha jechuudha. Gaafa viidiyoo maxxansitan ammoo mala kana lameen gonkumaa hin fayyadaminadha. Mala kan fayyadamtanii fi akkasumas maal godhuu qabdan ammoo wal duraa duubaan kan isin agarsiisa. Haala kanaan yoo ol baastan viidiyoon keessan vaayiraal hin ba'u akkasumas namoota hedduu bira hin ga'u. Namoonni gaafa sarchii godhatan isin argachuu hin danda'an yookaan ammoo viidiyoon keessan retenshiniinsaa ni du'a jechuudha. Kanaafuu maal godhuu qabdan viidiyoo karaa sirriitiin akkamiin ol baasuu qabdan yookaan ammoo maxxansuu qabdan ammoo steepii viidiyoo kanaa keessatti wal duraa duubaan isin agarsiisa. Viidiyoo keessan gara YouTube keessanii maxxansuudhaaf maal godhan jalqaba irratti wanti isin godhuu qabdan akkuma nama dura isiniif ibsatti biraawusarii keessaan seenuu qabdan. Fakkeenyaaf an mee seenee isin agarsiisa. Jalqaba irratti Chrome ni fayyadama. Isin ammoo biraawusarii kan barbaadan Kiwi fayyadamuu dandeessan, Brave fayyadamuu dandeessan. Garuu an ammoo Chrome fayyadama waan ta'eef isa Chrome kana ni seenaa. Haala kanaan Chrome keessan keessa gaafa seentan haala kanaan isin fida. Sana booda gubbaa kanatti iddoo search jawa kanatti maal barreessan YouTube Studio jettanii search gootanii YouTube Studio amma duras isin agarsiisan jira. Isa kana search godhaa. Gaafa isin search gootan ammoo email keessanii login godhuu gonkumaa hin galatinaadha. Emailii silaa isin YouTube keessanii walitti connect gootaniin jechuudha. Kanaafuu isa kanaan connect ta'uu isaa gaafa beektan haala kanaan ni seentan jechuudha. Warri bilbila fayyadamtan haala kanaan open godhatanii nafaana buutanii gaafa haala kanaan seentan YouTube Studio keessan haala kanaan keessa isaa isiniif daa jechuudha. Sana booda gubbaa kanatti maal gootan guddistanii gubbaa kanatti emailiin keessan login waliin ta'uusaa check ni gootu. Fakkeenyaaf gubbaa kanarratti emailiin kiyya login ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu isinis maal gootan emailiin keessan login ta'uusaa sirriitti adda baafattanii emailii sila chaanaalii viidiyoo ol baasuu yookaan ammoo maxxansuu irratti barbaadaniin haala kanaan erga adda baafattanii booda sana booda maal gootan amma viidiyoo keessan ol baasuudhaaf wantoota lama fayyadamtan sirriitti hubadhaa. Gubbaa kanarratti wantoota lama jira. Mal tokko create isa jiru kana gubbaa kanatti akkuma agartan iddoo xiqqoo create jettu kana jira. Create isa jiru kunis viidiyoo ol baasuu nu fayyada. Inni lammaffaan ammoo isa mallattoo xiyyaa upload gujjoo kunis mallattoo viidiyoo ol baasuuf nu fayyada jechuudha. Lameen kun ammas garaagarummaa qaba sirriitti hubadhaa. Kan jalqabaatii fi kan lammaffaa keessaa kan filattan isa mallattoo xiyyaa qabu kana filattan sirriitti adda baafadhaa. Kanaafuu maal gootan jalqaba irratti isa xiyyaa kana filattanii sana booda viidiyoo silaa ol baasuu barbaadan ni filattan jechuudha. Mee fakkeenyaaf viidiyoo tokko filadhee isin agarsiisa. Jalqaba irratti mallattoo xiyyaa kana ni filadhaa. Drag and drop video file to upload isa jiru kana naa fida. Sana wasaa maleen godhadhaa isa select file isa adii kana ni filadhaa. Isa kana gaafa filadhu gara faayila kiyyaa keessa faayila kiyya keessaan ammoo viidiyoon ol baasuu barbaadu san ni filadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf as keessa fakkeenyaaf viidiyoo kana ni filadhaa. Viidiyoo kana gaafa filadhu viidiyoon kiyyaa kallattumaan maal ta'u jira gara chaanaalii kiyyaa irratti
upload yookaan ammoo ol ba'u jira jechuudha. Asirratti ammoos gaafa viidiyoo maxxansitan wantoota hubachuu qabdaniitu jira. Amma gubbaa kanatti viidiyoon keessanii fi wantoota seera isaa eeguu qabdan guutumatti haala kanaan isiniif fida. Jalqaba irratti maal nuuf fida? Isa taayitilii jiru kana. Taayitiliin kun maalummaa viidiyoo keessanii ibsuu fi gaafa namni sarchi godhu isin harkata namoota hedduu bira gahuufis faayidaa guddaa qaban. Jalqaba irratti kan jiru maali? Taayitilii keessanii. Taayitilii keessan fakkeenyaaf an niin godha. Akkaataa viidiyoo YouTube itti maxxansan fakkeenyaaf an akkana niin godha. Maxxansan. Yoo barbaadan ammoo slash godhanii Ingiliffaanis argachuu dandeessanii how to upload video on YouTube. Wow. Faayitaan haala kanaan jettanii godhanii amma erga kana haala kanaan taayitilii keessan argatanii taayitilii keenya haala kanaan guutumaan guututti argachuu jirra. Amma isa kana maal gootan taayitilii description irrattis isuma kana ni barreessan yookaan ammoo copy godhatanii fakkeenyaaf an mi'a barreessu akkaataa YouTube irratti viidiyoo maxxansan. Taayitiliin keessan illaa asitti kanalletti illee jalatti argachuu dandeessanii fakkeenyaaf isa kanallee copy godhatanii copy guututti godhatanii isa kana copy gaafa godhatan ammoo jala kanatti paste godhuu dandeessanii jechuudha. Maaliif isin gargaara? Namoonni gaafa search godhan keywordiin kun jalqaba irratti isin dhufuuf fayyada jechuudha. Kanaafuu gaafa viidiyoo keessan argatan taayitilii fi description isatti barreessuu hin danda'aadha. Sana booda jala kanatti kan argamu ammoo kun playlistidha. Playlist jechuun fakkeenyaaf viidiyoo ramaddii keessanii adda baasuu fi fakkeenyaaf viidiyoon keessan waa'ee teknoolojii ta'e teknoolojii ramaddan, waa'ee fanii ta'e fanii alatti, waa'ee maallaqaa ta'e manii alatti ramaddan haala saniin filachuu dandeessanii yoo dhistanii rakkoon qabu yoo barbaadan ammoo isa kana filachuudhaan playlist isa jiru kana playlist kanneen uumeetiin jira. Isin ammoo yoo barbaadan isa new playlist isa jiru kana filachuudhaan kan walitti deemu godhachuu dandeessan jechuudha. Sana booda jala kanatti akkuma agartan isa wantoota kana sirriitti adda baasuun dirqama. Yeroo dabree viidiyoo paartii yeroo dabree irratti yoo sirriitti daawwattanii jiraattan waa'ee kana sirriitti adda baaseetiin jira. Viidiyoon keessan viidiyoo ijoolleeti moo viidiyoo ijoolleeti miti kan jiru ammoo awutomaatikaalii seetingii yeroo dabree irratti sirreessinee jira. Maal akka ta'uu fi ta'uu qabu ammoo warri viidiyoo sirriin daawwatin liinkii isaa description isiniif kaa'een jira. Irra deebitanii daawwachuu dandeessanii. Kana noo awutomaatikaalii noo irra keenya jirra. Gaafa san seetingii sirreessinee jira waan ta'eef sana booda isa kana show more isa jiru kana ni filanna. Show more isa jiru gaafa filattan ammoo jala kanatti ammoo wantoota hedduu isiniif daa. Gaddeemtanii isa tax jiru kun akkuma agartan tax isa jiru kana jira. Taxiin kun faayidaa guddaa qaba. Taxii kana keessatti ammoo gaggabaabsitanii koomaadhaan adda baaftanii maalummaa viidiyoo keessanii sirriitti ibsuu qabdan. Fakkeenyaaf akkaataa koomaaliin godha. Koomaa gaafaan godhu YouTube ammoo awutomaatikaalii adda baasaa. Laalaa asirratti viidiyoon kun haala kanaan taksii SEO'n kiyyaa haala kanaan adda baachuudha. Fakkeenyaaf ammallee maaliin godha waa'ee YouTube waan dubbaduuf YouTube koomaa ammallee waa'ee maaliitiin dubbadha waa'ee viidiyoo maxxansuuti waan ta'eef viidiyoo maxxansuu viidiyoo afaan Oromoo haala kanaan viidiyoon silaa isin maxxansitan maalummaa viidichaa yookaan ammoo namoonni sarchi ni godhatanii yaaddan asitti guutuu ni dandeessan jechuudha. Kana jechuun ammoo YouTube gaafa namoonni sarchi godhu namoota waan kana haala kanaan sirriitti guutan ammoo jalqaba irratti isaan baasa yookaan ammoo nama silaa waan kana barbaaduuf jalqaba irratti isaan baasa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo gaafa maxxansitan taaksiinis baay'ee murteessaadha. Sana booda isa kana maal gootan next isa jiru ni filattanii amma kallattumaan wantoota silaa ijootaan hunda xumurree jirra. Hanga nuti description keenyaaf taayitilii fi taaksii keenyaaf sirreeffannu ammoo jala kanarratti maal nu fida? Jala kanarratti YouTube viidiyoon kun viidiyoo keenyaa fi oriijinaalaa fi yookaan ammoo backgroundiin muuziqii irraa bilisa akka ta'e jala kanarratti nuuf fida jechuudha. Jala kanarratti akkuma agartan checks complete no issue found naaf fidee jira jechuudha. Yoo viidiyoo namaa fayyadamtan yookaan ammoo background muuziqii kan biraa laayisensii yookaan ammoo hayyama isaaniitiin ala yoo fayyadamtan yookaan ammoo qabiyyee namaa yoo ol baaftan jala kanarratti ammoo YouTube restrictii isin irraa kaa'aa jechuudha. Viidiyoon akka namoota hedduu bira hin geenye yookaan ammoo akka namni daawwachuu hin dandeenye fi kanneen kana fakkaatan. Jala kanarratti amma checks complete no issues found nun jira. Kana jechuun amma viidiyoon ana ol baasee qabiyyeen oriijinaala xiyya ta'uusaa mirkanaa'ee jira jechuudha. Amma haala kanaan erga waan hunda xumurree amma wanti ijoon nuti godhuu qabnu maali? Jala kanarratti akkuma agartan next isa jiru jira kunoo isa jiru next isa jiru kana maali ni filanna. Isa kana gaafa filannu YouTube ammallee elementii fi wantoota garaagaraa nuuf fida. Yoo gabaabaa ol baaftan viidiyoo silaa dheeraatti connect walitti godhuudhaaf isin gargaaru argotanii yoo ammoo viidiyoo dheeraa ol baaftanii jirtan qabiyyee biraa fi namni akka daawwatuuf ammoo gubbaarratti argotanidha. Viidiyoo silaa barbaadan adni gootanii ammallee maal gootan jala kanatti next ammallee next ni gootanii amma asirratti kunoo akkuma agartan copywriting check naaf godhamee jira jechuudha. Viidiyoon kiyyaa oriijinaala jechuudha. Oriijinaala ta'uusaa check godhamee jira. Inni itti aanu immoo ammallee next ni goona. Next
amma iddoo jabduun asii jechuudha. Namoonni baay'een bakka itti goran isa kana list private fi akkasumas public jira. Paartii yeroo dabre irratti ammoo waa'ee kana sirriitti adda baasitan jira. Amma wantoota sadii haala kanaan nuuf fidaa private, list fi akkasumas public jee nuuf fidaa jechuudha. Wanti jalqaba nuti godhuu qabnu maal godhuu qabna viidiyoo keenya list irra kaachuu qabna. Isa kana isa list jee kana akkuma agartan irra kaachuu qabna jechuudha. Private ammoo nu dhuunfaa fi kun ammoo algoritimiidhaaf bareedaa biti. List ammoo yoo liinkii namoonni biraa qabaatan namoonni biraa daawwachuu ni danda'ani. Public ammoo viidiyoon keenya nama hunda biraa akka ga'uuf yookaan ammoo namoonni hedduun sarchii godhanii akka argataniif nu gargaara jechuudha. SEO keenyaaf yookaan ammoo search engine optimization keenyaaf maali murteessaan list isa jiru kanarra keessanii sana booda viidiyoo keessan next isa save jiru kana gama jalaa irratti akkuma agartan isa kana save ni gootanii jechuudha. Waaw amma automatically viidiyoon kiyyaa kallattumaan taayitilii, tags, description fi haala bareedaa ta'een list godheetiin jira. Amma viidiyoon kiyyaa guutumatti seera SEO guuteetiin jira. Sana booda isa kana guddifadhee sana booda as keessaa qabiyyee kanarraa amma isa lammaffaa yookaan ammoo isa mallattoo viidiyoo kana ni filadha. Isa kana gaafaan filadhu ammoo viidiyoo kiyyaa kan upload godhee haala kanaan naaf fidaa jechuudha. Amma isa shortii jiru kana filachuudhaan viidiyoo kunoo akkuma agartan jalqaba irratti viidiyoon kiyyaaf gaddifamee jira. Sana booda isa kana maaliin godhaa deemee asirraa gad xiqqeeffadhee amma isa kana kunoo jechuudha. Amma inni kun list irra jira. Namootaan linkii kanneef malee gonkumaa argachuu hin danda'an. Kanaafuu viidiyoo kiyyaa ergaan yeroo sirrii ga'e yeroon isin viidiyoo gaddistan akka Itoophiyaatti asrii booda jechuudha. Sa'a 9, 10, 11 halkan hanga sa'a 3tti yoo gaddistan bareedaadha. List irra xiqqishoo daqiiqaa muraasaaf yoo ture baay'ee bareedaadha. Fakkeenyaaf amma public goonuu isa kana ni filadha. Haala kanaan ergan filadhee amma gama bitaa kanarratti wantoota qabiyyee wantoota hedduu naaf fidaa. Kun akkuma agartan zoom godhee isin agarsiisa. Kunoo isa kana visibility isa jiru kunoo akkuma agartan isa kana ni filattanii sana booda isa kanarraa maal gootan public irra keessanii sana booda isa dan jiru erga keessanii sana booda erga haala kanaan public goonee gubbaa kanarratti save isa jiru kunoo akkuma agartan gubbaa kanatti isa kana kunoo akkuma agartan gubbaa kanatti save isa jiru kana ni filattanii sana booda viidiyoon keenya list irraa gara maaliif deebi'aa gara publicitti namni sarchi godhuu namni argachuu akkasumas SEOdhaaf baay'ee bareedaa fi haala kanaan upload goonee jirra jechuudha. Wow guys, namoonni viidiyoo amma dura karaa aappii studio yookaan ammoo aappii YouTube ol baasaa turtan ammoo guyyaa irraa galuun haala kanaan yookaan ammoo steppii kana hordofuudhaan viidiyoo YouTube irratti maxxansuu dandeessanii viidiyoon keessan namoota hedduu biraa akka ga'uuf sarchi godhanii akka argatanii fi akkasumas SEOdhaaf baay'ee murteessaadha. Viidiyoon kun yoo isin illee immoo like godhuun akkasumas chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan ammoo subscribe godhuun maatii keenya dabalamuu hin dagatinaa. Gaafis yaada kamiyyuu qabaattan ammoo komentii irratti nu beeksisuu hin dagatinaa. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.